Akka Afrikaatti miidiyaan biroodkaastingii Itoophiyaa EBS'n badhaasa miidiyaa Afrikaa injifate. Mootummaan deeggarsa damee miidiyaatiif godhuu cimsee akka itti fufu ibse. IOM fi tajaajilli lammummaa Itoophiyaa piroojeektii bulchiinsa daangaa marsaa lammaffaa eebbise. Itiyoo telekoomii fi dhaabbanni telekoomii Kaameroon waliin hojjechuuf walii galtee mallatteessan. Baankiin misooma Afrikaa piroojeektii geejjiba Suudaan kibbaa Itiyoo Jibuutiif doolaara miliyoona 200 ol raggaasise kanneen ja'an matootii gabaasa arraatii bal'inattiin isin dabarsaa Arrastan Mahmad. Does a great job at preserving the legacy of heroes of the past. Amazing night we are having now. Akka Afrikaatti miidiyaan biroodkaastingii Itoophiyaa EBS'n badhaasa miidiyaa Afrikaa injifate. Akka Afrikaatti dhaabbanni biroodkaastingii Itoophiyaa badhaasa miidiyaa Afrikaa irratti badhaasa addaa injifachuun himame. Tamsaasni reediyoo fi televezyiinii adda duree fi sagalee jalqabaa Itoophiyaa kan tahe EBS waggoota dabran keessatti damee kanaaf gumaacha olaanaa taasise. Miidiyaaleen biyyaalessa Itoophiyaa bira dabree tokkummaa tumsaa fi tokkummaa Afrikaa guddisuu keessatti gahee olaanaa taphate. Sochii Pan-Afrikaanistii guddisuu dhaabbata tokkummaa Afrikaa hundeessuuf gargaaru uummanni Afrikaa koloneeffannaa jalaa akka bilisa ba'aniif akka falman kakaasuu keessatti gahee seenaa qabeessa taphate. Yeroo ammaa kana hojii misooma Itoophiyaan daawwannaa adda addaatiin hojjettu beeksisuu fi guddisuu bira dabree Afrikaaf misooma waloo fi fayyadamummaa mirkaneessuuf hafuura tumsa biyyoota miseensa gidduu jiru cimsuuf hojjetaa jira. Badhaasni miidiyaa Afrikaa kun hojii miidiyaaleen Afrikaa guddinaa fi tarkaanfannaa fuuldura Afrikaaf karaa adda addaatiin hojjetaa jiran beekamtii kennuuf kan gaggeeffame yoo ta'u, EBS'n gumaacha dorgommii kanaaf gumaacha miidiyaalee biroo irraa adda tahee badhaasa addaa badhaafamee jira. Sirna badhaasa magaalaa guddoo Itoophiyaa teessoo gamtaa Afrikaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffame irratti badhaasni gosa oomisha viidiyoo irra caalu gama walaba Afrikaa fi hambaalee aadaa Afrikaatiin badhaasni addaa kun Itoophiyaa Biroodkaastingii Koorporeeshiniif addatti kennameefii jira. Mootummaan deeggarsa damee miidiyaatiif godhuu cimsee akka itti fufu ibse. Utubaa misooma biyyaalessaa ta'uu isaatiin deeggarsi damee miidiyaatiif mootummaan taasisuu cimsee itti fufaa ja'amee jira. Dameen miidiyaa utubaa misooma biyyaalessaa fi bu'uura sirna dimokiraasii ta'uu isaan mootummaan deeggarsa taasisuu cimsee itti fufa jechuun tajaajilli koominikeeshinii mootummaa gabaase. Tajaajilichi sirna badhaasa Pan-Afrikaanizimii magaalaa Finfinneetti gaggeeffame ilaalchisee ibsa kenne. Teessoo gamtaa Afrikaa fi dippiloomaasii idila addunyaa kan taate magaalaa Finfinnee biyyoota Afrikaa keessaa magaalaa waltajjii gurguddoo keessummeessuuf mijattuu ta'uu isii irra deebiin kan itti mirkaneessinedha ja'an. Finfinneen waltajjii guddaa kana keessummeessuun injifannoo guddaa ittiin boonnuudha jechuudhaan ibsan. Badhaasa miidiyaa Afrikaa bara 2025 kana akka keessummeessituu kan filatamte calliftee osoo hin taane guddina sadarkaa addunyaatti madaaltuu galmeessaa jiraachuu isiitiin ta'uudhaas ragaa ba'an. Itoophiyaan mallattoo bilisummaa Afrikaa fi utubaa seenaa Pan-Afrikaanizimii ta'uu himuun kanaaf sagantaa guddaa kana qopheessuuf filatamuu isii adeemsa sirrii akka ta'e hime. Bu'uuraaleen misoomaa waggoottan lamaan dabran keessa hojjetaman gaazixeessitoota guutuu Afrikaaf hojii miidiyaa fi hooggantoota siyaasaaf bakka walga'ii filatamtuu ta'uu ibse. Badhaasni kunis fedhii Afrikaa bu'uura godhachuun kan qophaa'e ta'uu ibsa isaa kanaan ifoomse. Ogeeyyiin miidiyaa 800 biyyoota 40 irraa walitti bobba'an saganticha irratti hirmaatanii jiru. Miidiyaan guddinaa fi kufaatii hawaasaa murteessuu keessatti humna olaanaa ta'uu ibse. Badhaasni kun gaazexeessummaa biroodkaastingii miidiyaa dijitaalaa fi ijaarsa seenessoon hojii fakkeenyummaa qaban kanneen hojjetaniif beekamtii kan kenne waltajjii guddaa ta'uu himan. Kaayyoon olaanaan waltajjichaa Afrikaanonni waa'ee eenyummaa isaanii karaa sirriin akka seenessan carraa uumuu ta'uu hime. Hanqina kalaqa damee miidiyaan mul'atu furuun sadarkaa ogummaa caalmatti guddisuu ta'uudhaas ragaa bahan. Ogeeyyii miidiyaa ardicha guutuu walitti qabuun beekumsa ogummaa fi tumsa waliinii cimsuudhaas ja'an. Kanaaf mootummaan damee miidiyaa bu'uura ijaarsa sirna dimokiraasii fi misooma biyyaalessaa ta'uu isaa tumsa hunda galeessa taasisuu cimsee kan itti fufu ta'uu mirkaneessan. IOM fi tajaajilli lammummaa Itoophiyaa piroojeektii bulchiinsa daangaa marsaa lammaffaa eebbisan. Dhaabbanni godaantota idila addunyaa fi tajaajilli lammummaa Itoophiyaa piroojeektii sirna xiinxala odeeffannoo fi dantaa godaansaa marsaa lammaffaa sirna bulchiinsa daangaa Itoophiyaa fooyyeessuuf kaayyeeffatee ifatti eegalan.
Marsaan haaraan kun onkololeessa 2025 hanga sadaasaa 2027 kan adeemsifamu yoo ta'u, bu'uuraalee misoomaa fooyyessuu dandeettii dhaabbilee cimsuu akkasumas hojmaata bulchiinsa godaansa Itoophiyaa sadarkaa idila addunyaa waliin wal simsiisuu irratti kan xiyyeeffatedha. Pirojektichi marsaa jalqabaa bara 2023 xumuramee bulchiinsa daangaa biyyattii irratti fooyya'insa guddaa fide. Walitti qabama odeeffannoo imaltoota guddisee godaansa seeraan alaa hir'isuu, godaansa seera qabeessa ta'e deeggaruun nageenya biyyaalessaa fi misooma hawaasummaa Itoophiyaaf gumaacha taasisee jira. Kaka'umsi kun qaama tattaaffii bal'aa Itoophiyaan tajaajila immigireeshinii ammayyeessuuf taasiftu keessaa tokko yoo ta'u, kunis furmaata dijitaalaa fi tajaajila maamiltoota fooyya'aa ta'e hojiirra oolchuu dabalata. Xiyyeeffannoon ijoon pirojektichaas eegumsa godaantota saaxilamoo ta'anii fi falmii daldala namaa irratti taasifamudha. Pirojektiin Maayidas kun kan deeggaramu Siwiizerlaandiin yoo ta'u, Itoophiyaan sirna bulchiinsa godaansa caalatti kan danda'ee fi bu'a qabeessa ta'e akka uumtu gargaaruuf kan kaayyeeffatedha. Misoomni kun Itoophiyaan nageenya daangaa isii cimsuu fi bulchiinsa godaansa fooyyessuuf kutannoo qabdu keessatti tarkaanfii biraa kan agarsiisudha. Itiyoo Telekoomii fi dhaabbanni Telekoomii Kaameroon waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteessan. Itiyoo Telekoomii fi Kaamtel Kaameroon jijjiirama dijitaalaa saffisiisuuf waliigaltee seena qabeessa mallatteessan. Waliigalteen kun kan mallatteeffame biyya Kaameroon magaalaa Yaawundeetti dhaabbata Telekoomii Kaameroon Kaamtel waliin waliigaltee maastar sarviisii seena qabeessa mallatteessuutu gabaafame. Waliigalteen kun fedhii hojii gaggeessitoonni Kaamtel biyya keenya daawwachuu fi hoggansa teekinooloojii Itiyoo Telekoom Dijitaal Itiyoophiyaa ijaaruu keessatti agarsiise booda muuxannoo isaanii gara Kaameroon fiduuf qaban irraa kan maddeedha. Waliigaltee kanaan opereetoroonni lamaan sirna kafaltii dijitaalaa Kaameroon keessatti hammatamuu faayinaansii mirkaneessuu babal'isuu, duumessa biyyaalessaa ijaaruun tajaajila mootummaa dijitaalaa godhuu, qulqullina neetwoorkii moobaayilaa mirkaneessuu fi hojii Kaamtel daran ammayyeessuun aadaa maamila giddugaleessa godhate ijaaruuf waliin hojjetaa ja'ame. Waliigalteen kun furmaata dijitaalaa tajaajila gatii dabalataa fi walitti hidhaminsa dhaabbilee fi daldala ijoo dinagdee dijitaalaa Kaameroon keessatti dandeessisan waliin hojiirra oolchuuf kan tumamedha. The African Development Bank Group's board of directors has just Baankiin misooma Afrikaa pirojektii geejjiba Suudaan kibbaa Itiyoo Jibuutiif doolaara miliyoona 200 ol raggaasise. Baankiin misooma Afrikaa pirojektii geejjiba Suudaan kibbaa Itiyoo Jibuutii marsaa lammaffaaf doolaara miliyoona 200 fi miliyoona 14 ol raggaasisuun himame. Boordiin Daayireektara Baankii Misooma Afrikaa pirojektii geejjiba Suudaan kibbaa Itiyoo Jibuutii marsaa lammaffaa eegaluuf kan oolu doolaara miliyoona 200 fi miliyoona 14 ol ramadee raggaasisuu ibse. Deeggarsi maallaqaa kun garee Baankii Misooma Afrikaa irraa kan fudhatame yoo ta'u, Itoophiyaaf doolaara miliyoona 180 takka tuqaa 5, Jibuutiif doolaara miliyoona 29.70 takka, Suudaan kibbaaf ammoo doolaara miliyoona takka tuqaa 96 dabalataan dhaabbata deeggarsa ce'umsa garee baankii biyyoota dadhabbeen isaan mudateef kennee jira ja'an. Deeggarsi maallaqaa kunis Itoophiyaatti daandii saffisaa kiiloomeetira 67 ijaaruu fi sirna geejjiba biyyattii jabeessuuf kan oolu ta'a ja'amus, addatti deeggarsa maallaqaa kanaan pirojektii naannoo kamiif akka oolu hin ibsamne. Jibuutitti deeggarsa maallaqaa argame kanaan hojiiwwan daandii kutaa Dikil Muluud kiiloomeetira 18 dheeratu fooyyessuu irratti kan xiyyeeffatamu ta'a ja'ame. Suudaan kibbaatti ammoo qorannoowwan daandii kaabboweeyitaa gara Boomaaraat kiiloomeetira 280 fooyyessuuf gaggeeffaman haaromsuuf deeggarsichi hojiirra kan oolu ta'uun himame. Eegan kabajamtoota hordoftoota OVM oduu fi odeeffannoon arraaf jennee walitti qindeeffannee kanaan goolabama hanga sagantaa birootiin walitti deebinuu nagayaan nu tura.